Micayyoo wanti yaa Salamoon jedhamtu tuni akkuma nama kamiyyuu sooshaal miidiyaa fayyadamtuudha. Akkuma nama kamiyyuu akkuma anaa akkuma isinii tiktook irratti viidiyoo muuziqaadha yookiin masmuriidhaan nuti hojjennu isheen illee viidiyoo hojjettee gadhiifti. Garuu uummanni yeroo ammaa kanatti ajandaa ishee godhatee waa'ee isheetii irratti kan haasa'u wanti adda ta'e kan isheen hojjette maalidha? Kun gaafii kooti. Jaalatamtoota fi kabajamtoota hordoftoota fayyisee YouTube kan taatan hunduma keessanii bakka jirtanitti nageenyaa fi jaalalli karaa waaqayyoo isiniif haa baay'atu isiniin jecha har'ammoo viidiyoo biraa qabadhee isinii dhiyaadhee jira. Please viidiyoo kana laayik sheer gochuudhaan na dadhabsiisaa. Hundi maatii kiyyan taane sabskiraayib gootanii gama maatii kiyyaatitti makamtan jaalalaa fi kabajaan isin gaafadha. Akkasumas hundi maatii kiyya taatanii na jajjabeessitan guddaa galata qabdan isiniin jechuu hin daganne. Egaa viidiyoon ani har'a qabadhee isiniif dhiyaadhe wanti yaa Salamoon namni hin beekne hin jiru. Micayyoo kana waggaa tokkoon duratti namoonni baay'een kan qarqaaraa turedha. Seenaa ishee ga'a hundumti keessan baay'een keessan ni beektu. Haa ta'u malee jechuudha. Micayyoon kun daa'ima ganaadha. Umurii dargaggummaa keessa jirti. Ani amma wanni irratti dubbachuu barbaade waa'ee micayyoo kanaa jechuudha. Micayyoon kun akkuma nuti sooshaal miidiyaa kanarratti baanee gama tiktookiinis haa ta'u fuula feesbuukiinis haa ta'u fuula yuutuubiinis haa ta'u akkuma nuyi viidiyoo hojjetti nama waan taateef ganaa micayyoon tuni umuriin ishiin keessa jirtu umurii dargaggummaati. Kanaaf warroonni jechuudha. Micayyoo tana ajandaa godhattanii fakkeenyaaf namoonni biraa akka hin gargaaramne carraa namoota biraa hiitee jettan dhugaa kun carraa namoota biraa hin hiisisu. Akka yaada kiyyaatitti jecha tokko yeroo namni waan tokko namaa godhee deebisee kaleessa akkana turte seenaa kaleessatiin deebisee nama arrabsu waan tokko jecha tokkotu yaadadha. Oromoon qarqaarsaaf duubatti hin deebi'u kun beekamaadha. Oromoon qarqaarsaaf duubatti hin deebi'u garuu Oromoon si qarqaaree siif godhee gaafa tokko gaafa bakka tokkotti si erga isaan deebisee si arrabsa. Oromoon kana rakkoon isaanii jedhee Asilii Mahammad. Oromoon si qarqaaraas duubatti hin deebi'u garuu immoo gaafa waan tokko si argate itti si arrabsa dhugaadha. Micayyoon kun jechuudha namoota barree waggaa tokkoon dura baay'ee rakkattee karaa irratti haftee uummanni Itoophiyaa cinaa dhaabbatee ishii qarqaaree rakkoo keessaa ishii baase. Haa ta'u malee micayyoo tana jechuudha kaleessi har'aa miti har'i guyyaa biraati ishiidha kaleessa har'aa miti har'i guyyaa biraati. Micayyoon kun jechuudha akkuma nama kamiyyuu bareedinas qabdi akkuma nama kamiyyuu waan nu hojjennu hunda hojjechuudhaaf mirga qabdi. Yoo isheen gadi baatee viidiyoo hojjette ishee ajandaa godhattan yoo isheen gadi baatee waan tokko dubbatte ishee ajandaa godhattan jechuun dhugaa waaqayyoo baay'ee nama gaddisiisa. Micayyoon tun daa'ima rakkattee rakkina san keessa namni tokko rakkatee rakkoo keessa darbee guyyaa nuun qixxaatee akka nuyi hojjennutti akka nuyi sooshaal miidiyaa kanarratti fayyadamnu namni sun yoo fayyadame dhugaa gammachuu guddaadha. Kun gammachuu guddaadha. Nuti garuu jechuudha fakkeenya namoota biraa carraa namoota biraa dhoowwutti micayyoon kun maaliif akkas taati maaliif akkana taati kan jettan akkuma ani fi ati ta'aa jirti malee waan biraa ta'aa hin jirtu micayyoon. Hin jaalalli waanuma jiru. Jaalachuun waanuma jiru micayyoon umuriin ishee xiqqoodha haa jaalattu. Jaajjitee haftuu barbaaddani moo akkasumatti rakkattee akkuma duraan daa'ima qabattee karaa irratti boossu sanitti bu'aa boossutu data sin jedha dhugaa rabbii. Indee micayyoon daa'ima ganaadha nama jaalachuu danda'u nama jaalatamuu danda'uudha. Maaluma har'enneesi rakkattee yeroo rakkoo isheetitti gargaartanii waaqayyo isiniif haa gargaaru bakka baastan dachaa fi dabalaan isinii haa kennu. Fakkeenyaaf jechuudha namni biraa carraa nama biraa gargaarsa irratti carraa nama biraa jedha namni tokko. Fakkeenya micayyoon tun immoo akkamiin carraa nama biraa akka hin gargaaramne gooti. Micayyoon tun nama gargaaramtee kuftee kaateedha. Kun carraa nama biraa hidhuun jedhamu.
fakkeenya ta'uu qabdi siruma. Fakkeenyaaf jechuun mucayyoon tuni namni waggaa umurii kanatti umurii sanitti waggaa 13 jechuudha dahee hunda san rakkoo hunda san darbee har'a akkanuma nama kamiyyuu bahee wantoota adda addaa hojjetudha. Akka kiyyaatitti mucayyoon kun fakkeenya malee fakkeenya nama biraa carraa nama gargaaramu carraa nama biraa gargaarsa irratti miidhaa fiddi minaamin akka warri jettan dhugaa kun carraa namoota biraa kan hidhuu miti. Kanaafuu jechuudha mucayyoon umurii dargaggummaa keessa jirti. Kanaafuu umuriin ishee yeroo ammaa kana keessa jirtu hundumti keessanuu hin beektani. Kanaaf immoo jetu itti ilaalamu itti ilaalinaadha. Mucayyoon tuni daa'ima ganaadha. Kanaafuu sadarkaan ishiin keessa jirtu sadarkaa dargaggummaati. Irraa gadi bu'a. Warra ishee ajandaa godhatanii irratti haasaa ooltan dhugaa rabbii homaa isiniif fayyadu. Irraa deebi'a. Haa jiraattu garuu kuftee ammas lammaffaa hin rakkatanii lammaffaa hin kufini malee kuftee kaatee haala kanaan jechuudha dhugaa bareedduudha. Bareedina qabdi. Mucayyoon ganaa daa'ima gana carraa baay'ee qabdi. Haa yeroo isheetti bashannantu maaltu sin rakkise isin? Kanaafuu warroonni ishee ajandaa godhatan irraa gadi bu'aa please. Viidiyoon irraa qabadhee isiniif dhiyaadhe kanuma viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan naa tura.